Akkam jirtu barattoota, egaa yeroo darbee simple present tense waliin ilaallee kan dhaabnedha barnoota Ingiliffaa irratti. Har'a immoo kan waliin itti fufnu simple past tenseedha jechuudha. Simple past tense waliin ilaalla. Simple past tense kun maaliif fayyada jennee yoo ilaalle, faayidaan simple past tense maalidha? The simple past tense is about actions happened in the past. Egaa simple past tense kun maaliif nu fayyada? Wantoota gochaa darban nuuf ibsuuf nu fayyada jechuudha. Wanta kaleessa ta'ee darbee, wanta yeroo fagoo dura ta'ee darbee haa ta'u, wanta sa'aatii dhiyoo dura ta'ee darbee haa ta'u, gochaa darbee ittiin haasa'uuf kan nu fayyadu simple past tenseedha jechuudha. Actions that happened in the past. We use it to talk about things that already happened. Tensi kana maaliif itti fayyadamna? Wanta ta'ee darbeefdha jechuudha kan nuti fayyadamnu. Wanta takka ta'ee darbeeru. Examples: I played football yesterday. Kaleessa kubbaa taphadheera. Kun wanta ta'ee darbeerudha jechuudha. Wanta gochaa takka ta'ee darbeerudha. She watched a movie last night. Isheen kaleessa galgala fiilmii ilaalteetti. Kunis kan kaleessa ta'ee darbeerudha. Kaleessa wanta ta'ee darbeeruuf simple present tense fayyadamnee haasofnee jechuudha. Kan itti aanu use of simple past tense. Maaliif nu fayyadu? To talk about finished actions in the past. Gochaa darbe ittiin haasa'uuf kan nu fayyadudha. To describe a series of past events. Wantoota darban irra deddeebiin series yookiin walitti aananii jiran ittiin haasa'uuf kan nu fayyadudha. Talk about habits in the past. Amala yeroo duraan qabnu, fakkeenyaaf amala gochaa duraan raawwataa turre, amala keenya duraa ittiin ibsuu yeroo barbaannu simple past tense kan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf he visited his grandma last week. Inni akaakayyuusaa akkoosaa grandma jechuun akkoo jechuudha. Akkoosaa daawwatee ture. Kun torbee darbe keessadha jechuudha. Last week torbee darbe deemee akkoosaa daawwatee ture jechuudha. Wanta takka ta'ee darbeerudha jechuudha. They danced, sang and laughed. Isaan daansii godhanii, in faarfatanii, in kolfanis jedha. Kunis wanta takka ta'ee darbeeru waan ta'eef simple present tense fayyadamnee ibsine jechuudha. Regular versus irregular verbs. Tensii simple past tense kana yeroo fayyadamnu tensiinsaa yookiin verbiinsaa maal ta'uu qaba kan jedhuuf verbi jechuun asitti positivii haasa'uuf yoo barbaannu subject plus past verbiidha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf asitti yoo ilaallan danced kan jedhu kana yoo ilaalle danced kan jedhu kun maalirraa verbii maalirraa dhufe? Dance kan jedhurraa dhufe jechuudha. Dance kan jedhu kana past asitti verbii kana past yeroo goonu daansiin yeroo past ta'u danced ta'a jechuudha. Kana jechuun asitti yoo ilaalle regular verbiitti maal goona? Add ed to the verb. Verbiin nuuf kenname irratti ed daballaa jechuudha. Fakkeenyaaf dance kan ta'e yoo nuuf kenname daansii sana irratti paastii gochuudha. Daansiin presentiidha. Danced goona jechuudha paastii gochuudhaaf. Walk kan nuuf kenname walkiin presentiidha. Present simple tense yeroo darbee yeroo ilaallu verbii akka kanaa fayyadamaa turre jechuudha. Walk, jump, sleep fakkeenya akka kanaa fudhannee ilaalaa turreerra. Amma simple past tense kana irratti immoo ed itti daballaa jechuudha. Walk kan jedhu yoo ta'e walked, jump yoo ta'e jumped, ed dhumarratti ishee ed kana dhumarratti daballaa jechuudha. Yeroo hunda past simple yookiin simple past fayyadamaa jirra taanaan verbii nuuf kenname sanarratti ed dabaluu qabna jechuudha. Kan biraan immoo
warri kun regular verbsiidha. Irregular verbs kan jedhamu immoo kan biraan jira. Irregular verbsiin kun immoo maal goona jechuudha. Hin jijjiiramu isaan kun immoo go kan jedhu kun went kan ta'u ta'a. Eatiin kun immoo ate ta'a jechuudha. Warri kun irregular warri jedhan kun akkasumaan qabatanii yaadachuudha. Go, went, eat, ate, buy, bought warra akkasii kana qabachuudha. Regular verbiidha yoo ta'e kan nuuf kenname garuu maal goona? Ed dhumarratti itti daballaa jechuudha. Verbii nuuf kenname sanatti ed dhumarratti itti daballa. Structure isaa akkuma asirratti ilaalle positivii yoo ta'e positivii sana subject plus past verbiidha. Subject jechuun yeroo darbe present simple irratti akkuma ilaalle he, she, it, they, we, you warreen kun subject jedhama jechuudha. They kan jedhu kun subjectidha. Dansidiin immoo past verbiidha. Daansii ture past yeroo ta'u daansidha jechuudha. They danced at the party jenna jechuudha. Negatiiviin isaa immoo subject plus did not plus base verb. Asitti subjectiin sheedha. Subjectiin sheen nuuf kenname. She did not immoo did not eat lunch. Asitti maalidha? Verbiin nuuf kenname maalidha? Base verb kan jedhamu kun eatidha jechuudha. Eatiin base verbiidha. Did not negatiivii fayyadamna taanaan akka asirratti worked yoo jenne asitti irregulaarii eatiin ate ta'a jennee irra ture. Garuu inni kun positiivii isaa irratti negatiivii yeroo ta'u garuu maal goona? Negatiivii kan nuuf kenname sun negatiivii haasa'uu yoo barbaannu structurein isaa ni jijjiirama jechuudha. Negatiivii kana haasa'uudhaaf base verbii normaalii isaa fayyadamna jechuudha. Eatiin akkuma jirutti ta'ee negatiivii gaafa goonu hima nuuf kenname asitti fakkeenyaaf she did not eat lunch kana positiivii yoo gochuu barbaanne she ate lunch ture. She ate lunch. Ate ishee kana fayyadamne jechuudha. Garuu negatiivii yoo ta'u structurein isaa waan jijjiiramuuf maal ta'a? Sheen akkuma jirutti ta'ee did not eat lunch. Base verbiin eatidha. Did not immoo formulaa isaadha jechuudha. She did not eat. She did not eat kan jedhu ta'a jechuudha. Negatiivii keessa yeroo hunda positiiviin isaa akka kanattidha. Past verbii fayyadamna jechuudha. Negatiivii yeroo ta'u garuu maal gochuu qabna? Did not itti dabaluu qabna jechuudha. Verbii sana dhumarratti ed itti dabaluu utuu hin taane did not goone verbii sana immoo isuma sirrii isaa fayyadamna jechuudha. Presentii masaa. She did not eat lunch. Isheen laaqana hin nyaanne ta'a jechuudha. Gaaffii irratti yookiin question irratti akkam goona? Question irrattis base verbiin isaa akkuma jirutti fayyadamna jechuudha. Base verbii isaa akkuma jirutti goone diidiin jalqabarra gala. Diidiin isaas gidduu ture. Asirratti gaaffiitiin bifa gaaffiitiin yeroo ta'u immoo jalqabarratti dhufa jechuudha. Did plus subject plus base verb. Diidiin kunooti. Subjectiin immoo you'dha. Playin immoo base verbiidha jechuudha. Did you play outside? Bakkeetti taphattee ture outside kana inni kun objectidha yookiin dhumarratti kan yoo kana dhiistan iyyuu did you play yoo jenne kun gaaffiidha jechuudha. Taphattee turte jechuudha. Did plus subject plus base verb jechuudha. Kana jechuun structure simple past tense kana yeroo laallu positiivii isaa irratti past verbii fayyadamna jechuudha. Negatiivii isaa irratti garuu verbiin isaa akkuma jirutti ta'ee did not daballa. Gaaffii yeroo ta'u immoo diidii jalqabarra goone saabjektii yookiin ishee she, you, he ishee jedhamtu kana gidduu goone verbii itti aansina jechuudha. Kan itti aanu regular and irregular verbs kan amma ilaalledha. Add ed play, played, work, worked kan jedhu ta'a jechuudha. Regulariin immoo go, went, eat, ate, see, saw. Warri kun irregulaariidha jechuudha. Hin jijjiiramu walumaa galatti hin jijjiiramu warri kuni. Go kan jedhu went waan haaraatti jijjiirame jechuudha. Irregulaarii kana keessatti garuu dhumarratti ed daballaa jechuudha. Play yoo ta'e played. Worked yoo ta'e worked. Ed dhumarratti daballaa jechuudha. Kan itti aanu time expressions with past tense.
kan jedhudha. Yeroo akkamittiin past tense fayyadamnee akka haasofnudha jechuudha. Kan fayyadamnus yesterday yoo jenne kaleessa jechuudha. Kaleessi wanta darbeerudha. Kanaafiyyuu past tense keessatti yesterday fayyadamuu dandeenya. Last night galgala wanta ta'ee ture tokko galgala akkas godheen ture jenne last night jenne fayyadamuu dandeenya jechuudha. I ate dinner last night galgala irbaata nyaadheen ture jechuudha. Last week torbee darbe jechuudha. Last weekiin last year last week fakkeenyaaf yoo fudhanne last week I didn't go to school yoo jenne yookiin I didn't go to school yookiin I did not go to school last week yoo jenne torbee darbe ani mana barumsaa hin deemne ture jechuudha. Last year waggaa darbe jechuudha. Akka kanatti kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Past simple yeroo fayyadamnetti 2 days ago jennee fayyadamuu dandeenya. Guyyaa lama duraa jechuudha. Guyyaa lama dura akkas godheen ture jechuu dandeenya jechuudha. In 2000 baradha jechuudha. 2000 jechuun bara 2000tti akkas godheen ture jechuu dandeenya jechuudha. I was born in 2000 yoo jennes hin dandeenya bara 2000tti dhaladheen ture jechuudha. Examples I met him yesterday kaleessan isa argee ture yookiin kaleessa isa wajjin wal qunnamnee ture jechuudha. Yesterday jechuun kaleessadha jenneerra jechuudha. Yesterday meetiin kuni positive yeroo ta'u miitii ture jechuudha. Miitii kan ture kana meetiitti jijjiiramaa jechuudha. Miitii ture jalqaba. Miitii isa kana jechuudha. Miitii isa kana ture. Miitii isa kana kun i'dha. Miitii isa kana ture. Meetiitti jijjiiramaa jechuudha. Past irregularidha warri kun. She traveled to Paris last year. Last year akka hin fayyadamne jenne asirratti kun isheen Paris waggaa darbee Paris deemtee ture jechuu dandeenya jechuudha. Travelii ture kun regular verbiidha. Dhumarratti ed itti daballee jechuudha. Kan itti aanu gaaffii yoo ilaalle practice fill in the blanks jedha. Bakka duwwaatti deebii kenni jedha. I watch TV yesterday. I dash watch TV yesterday. Watch kan jedhu kun maal ta'a? Watching presentiidha. Kun himni kun immoo yoo ilaalle positiiviidha. Nootii keessaan qabu yookiin negatiiviin keessaan jiru jechuudha. Kanaafii positiiviidha. Positiivii yeroo ta'u immoo maal goona jenneerra? Positiivii yeroo ta'u ed dhumarratti itti daballaa jechuudha. Ed dhumarratti itti daballa. Kunis watched kun akkasirratti mul'atu watched ta'a jechuudha. Dhumarratti ed itti daballe. Kan itti aanu they not go to school last Monday. Monday darbe yookiin wiixata darbe mana barumsaa hin deemne ture isaan jedha. Nootii gaafa ta'u immoo maal goona jechuudha. Diidiitti daballa jechuudha. Diid nootii fayyadamnaa jechuudha gaafa negatiivii ta'u malee gosa jedhu kana hin jijjiirru jechuudha. Did not go to school last Monday jenna jechuudha. Did not go ta'a. Did you dash football jedha. Playing nuuf kennameera. Gaaffiidha kun immoo mallattoo gaaffii godheera. Did you dash football jedha. Kubbaa taphattee ture jechuudha. Kun immoo gaaffii yeroo ta'u verbiinsaa akkuma jirutti taa'aa jenneerra ture. Kunis play taa'aa jechuudha. Akkuma jirutti taa'aa hin jijjiiramu. Simple past talks about completed actions gochaalee xumuramanii darban haasa'uuf nu fayyada. Simple pastiin structuring isaa immoo subject plus verbi past ta'uu danda'a. Regular verbs irregular warra kana ilaalleerra. Yesterday, last week ago kan jedhamus fayyadamuu dandeenya jechuudha. Simple past kana keessatti gaaffiirra deebinee yoo ilaalle what is past tense of run? Running past tense isaa maal jedha? Run kan jedhu kun maal? Irregular verbiidha jechuudha. Run ishee iyyuu turte kana eetti jijjiirraa jechuudha yeroo past ta'u. Did she eat lunch yesterday? Did she eat lunch yesterday? Kunis gaaffiidha. Bifa gaaffiitiinidha. Isheen laaqana nyaattee turte kaleessa jechuudha. Choose the correct sentence.
he go to school jenna moo he went to school jenna? Poozitiiviidha kun. Hima poozitiivii ta'e tokko immoo maal goona verbiinsaa paastii ta'uu qabaa jenneerra ture. Negatiivii fi gaaffii yoo ta'u bees verbii yookiin verbii isa pirezentii isaa fayyadamna jenneerra ture. Garuu poozitiiviidha yookiin noottii of keessaa hin qabu yookiin gaaffii miti taanaan maal gochuu qabna? Isa verbii noormaalii sana maal goona gara paastiitti jijjiirraa jechuudha. Goon paastiin isaa maaldha jenneerra wentii jennee turre jechuudha. Kanaafiyyuu he went to school kan jedhu ta'a jechuudha. Waa'ee simple paastii kanumaan xumurraa. Egaa kutaa nutis akkuma kana kan teensii kan biraadhaan wal hanga arginutti chaanaalii kana hiriyoota keessaniif qooduun akkasuma chaanaalii kana sabskiraayib gochuun viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik gochuun barattoota hiriyoota keessan baay'ee biraa akka qaqqabu godhaa. Galatooma. Thank you.